Videoon kun kan qophaa'eef namoota Telegram akkaawuntii akkaataa itti banatan hin beekne qofaaf kan qophaa'edha. Telegram akkaawuntii yookaan immoo akkaawuntii Telegrama akkamitti banachuu dandeessan. Akkaawuntii Telegrama banachuun wantoota baay'eedhaaf isin gargaara. Keessattuu warroonni online irratti biizinasa adda addaa hojjetan namootaan yeroo gabaabaa keessatti biizinasa hojjetan wal beeksisuudhaaf guruppiiwwan adda addaa akkaawuntii Telegrama erga banattanii booda guruppiiwwan adda addaa chaanaala adda addaa banachuudhaan beeksifachuu ni dandeessan. Kana qofaa miti Telegram irratti illee qarshii hojjechuun ni danda'ama. Yeroo biraa kan itti deebinu ta'a garuu video kana keessatti akkaataa ittiin akkaawuntii Telegramaa ittiin banachuu dandeessan gabaabinaan isinitti agarsiisa. Na hordofaa. Ani mo'edha chaanaala kan koo Soofumar Abirraa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofumar Ab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haa qabu jecha video tana keessatti immoo kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin Telegramaa itti banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Telegramaa banachuudhaaf duraan dursee wantoota lama isin barbaachisa. Inni maalidha? Tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. YouTube chaanaalii kana keessatti teknooloojiidhaan kan wal qabate barnoota bal'aan darban jiranii hojiiwwan online akkaataa bilbila itti fayyadamtan appilikeeshinoota adda addaa akkaataa kompiitara laaptooppii itti fayyadamuu dandeessanii fi barnoota social mediaadha yookaan immoo teknooloojiidhaan wal qabate guutumaan guutuutti YouTube chaanaalii kanarraa argachuu ni dandeessan. Kanaaf maatii YouTube chaanaalii kanaa ta'uu hin irraanfatinaa isinii jecha amma gara barnoota keenya kanarraatti ceena. Video kana keessatti akkaataa ittiin Telegrama itti banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Telegrama banachuudhaaf wantoota lama qofa isin gaafata. Tokkoffaa aappii Telegrama qabaachuu qabdan bilbila keessanirraa. Lammaffaa immoo lakkoofsa bilbilaa ittiin akkaawuntii Telegrama kana ittiin banachuu dandeessan qabaachuu qabdan. Wantoota kanneen lamaan yoo qabaattan steeppii amma isinitti agarsiisu kanaan Telegrama banachuu ni dandeessan. Akkaataa ittiin banatan amma steeppiidhaan isinitti agarsiisa. Jalqaba lakkoofsa bilbilaa qabaachuun murteessaadha jedhee jira. Lammaffaa irratti immoo aappii Telegrama qabaachuun murteessaadha. Aappii Telegrama isa arganna warroota jettaniif immoo gara Play Storeetti yookaan immoo warroonni bilbiloota aappii itti fayyadamtan App Store irraa seentu. Ergasii immoo Play Store irraa erga seentanii booda bakka search baarii kanarratti Telegram jettanii search gootu. Salphumatti ni argattan waan ta'eef jechuudha. Telegram jettanii yeroo search gootan Telegrama gosa baay'eetu jira. Telegramota asirratti argaman kana keessa Telegram X jira, Telegram Plus jira fi kan kana fakkaatan jira. Garuu Telegramni inni original isa kana waan ta'eef isa jalqabaa kanarratti kilik gochuudhaan Telegram kana gara bilbila keessanitti install gootan. An already install godhee jira. Open gochuudhaan akkaawuntii qofa banachuun na gaafata. Isin irratti garuu install kan jedhutti isin dhufa. Isarratti kilik gochuudhaan install gochuudhaan gara bilbila keessanitti ni buufattan. Ittaan suuraan immoo akkaataa ittiin akkaawuntii Telegrama ittiin banattan isinitti agarsiisa. Aappii Telegrama jedhu kanarra aappii Telegrama gara bilbila keessanitti erga buufattanii booda aappii Telegrama kana keessa ni seentu. Ergasii immoo steeppiidhaan akkaataa ittiin banattan isinitti agarsiisa. Asirratti start messaging kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan jalqabsiisuu ni dandeessu. Ergasii immoo continue kan jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo permission kennuun dirqama bilbila keessanirratti akka akkaawuntii Telegrama banataniif allow jettan. Ergasii immoo haala kanaan isiniif bana. Ergasii immoo your phone number isinii jira. Ergasii country select yoo isiniif godhe already select isiniif godha. Garuu select yoo isiniif hin godhin country jedhi jedhu fuulduratti mallattoo irra guddaatu argama. Ishee irra kilik gochuudhaan ergasii immoo Itoophiyaa ni barbaadan jechuudha. Ani fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti argama waan ta'eef Itoophiyaa kan jedhu barbaaduudhaan ergasii immoo akkaawuntii ni banadha. Biyyoota biraa keessatti warroonni argamtan fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa biyyoota akka Arabaa keessatti argamtan biyya itti argamtan san lakkoofsa bilbilaa ittiin banachuu barbaadan sun biyya itti argamtan san keessa jiraachuu qaba. Sababni isaas koodiin Telegram irraa isiniif ergamu lakkoofsa bilbilaa saniin isin dhaqqaba isaan verify gootan waan ta'eef. Ani Itoophiyaa keessatti argama waan ta'eef Itoophiyaaf nan filadha. Ergasii immoo gara fuulduraatti ni ceehaa jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa asitti argamti. Itoophiyaa ni filadha. Ergasii immoo select naaf godhee jira. Ergasii immoo biyya erga filadhee koodii already innumtuu select naaf godha. Ergasii lakkoofsa bilbilaa bakka kanarratti ni galchitan. Lakkoofsa bilbilaa osoo hin dogongorin lakkoofsa bilbilaa akkaawuntii keessan Telegramaa ittiin banatan asirratti ni galchitan. Ergasii immoo qastii kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtan. Lakkoofsa bilbilaa kun keessan ta'uu mirkaneessaa isinii jedha. Yoo sirrii hin ta'in edit kan jettu kanarra kilik gochuudhaan lakkoofsa bilbilaa kana edit gochuudhaan sirreessuu ni dandeessanii jechuudha. Ergasii immoo qastii kanarra kilik goosan ergasii immoo yes jechuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu jechuudha. Ergasii immoo continue kan jettu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtan. Ammas permission isin gaafata. Allow kan jettu kanarra kilik gochuudhaan permission kennitaniif. Egaa akkaawuntii Telegramaa banachuudhaaf jechuudha.
akkuma asirratti argattan phone verification kan jedhu isinii dhufa lakkoofsi bilbilaa kana fakkaata. So SMS dhaan isiniif ergamee jira koodiin isinii jira. So digiti 6 ta'e kan SMS dhaan koodiin verification koodiin isiniif ergama. So daqiiqaa kana keessatti yoo isin dhaqqabeen immoo irra deebi'uudhaan gaafachuu dandeessu. Yoo isin dhaqqabe already koodii san itti galchuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Koodiin kun directly yoo isin hin dhaqqabin get the code via SMS kan jedhu karaa message-tiin akka koodiin kun isin dhaqqabuuf share click gochuudhaan send SMS-in karaa koodiitiin akka isin dhaqqabu gochuu ni dandeessanii. Ergasii immoo koodiin haala kanaan dijitii 6 ta'e isiniif dhufa. Dijitiin 6 kun koodiin kun bilbila keessan irratti isiniif ergama. Bilbila asirratti guutan kan irratti jechuudha. Koodii san fuudhuudhaan asirratti osoo hin dogoggorin irra galchitanii jechuudha. Akkuma asirratti argattan bilbila sirraa qabdan taanaan select isiniif godhan namtuni uummataan isaa yookaan immoo bilbila biraa irraa qabdan yoo ta'e koodii san bilbila biraa irra seentanii koodii isiniif ergame san ni ilaaltanii. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argattan Telegram verification kana fakkaata koodiin isaa kana fakkaata jechuudha. Naaf ergamee jira. So isa kanatti galchuudhaan gara fuulduraatti deemtan. Ergasii immoo profile info kan jedhuudhaatti first name last name kan jedhudha. Last name optional guutuus dhiisuus ni dandeessa. Fakkeenyaaf asirratti mo'ee jedhee guutee jira. Ergasii immoo last name guutuus dhiisuus ni danda'a waan ta'eef gara fuulduraatti deemtu. Asuma irratti wanta tokko mallattoo kaameraa kana irratti kilik gochuudhaan profile keessanii itti galfachuu dandeessan. Asirratti mallattoo kaameraa irratti kilik yeroo gootan take photo fi upload from gallery. Gallery keessan keessaa yookaan immoo faayila keessan keessaa fudhachuudhaaf gallery ni filattanii ergasii immoo allow jettanii ergasii gallery keessan irraa profile barbaadan ni fudhatan jechuudha. Profile barbaadan erga fudhatanii booda an isinitti agarsiisuudhaaf qofa ergasii right jettanii ergasii profile keessanii haala kanaan asirratti ni galfatanii jechuudha jalqaba irratti. Ergasii immoo mallattoo xiyyaa kana irratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu. Egaa welcome to Telegram. Telegram keessan banattanii jirtanii isiniin jedha. Ergasii immoo note fi continue kan jedhu ni argama. Continue kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan kontaaktiiwwan keessan akka access isiniif godhu gochuu dandeessan. Ergasii allow jettanii ergasii immoo kontaaktiiwwan keessan isiniif fidada kanatti jechuudha. Kontaaktiiwwan keessan support isiniif godha yookaan immoo kontaaktiiwwan keessan isiniif fida jechuudha. Kontaaktiiwwan keessan kanneen walii wal qunnamuu ni dandeessanii jechuudha. Ammaan booda fayyadama isaallee baay'een keessan ni beektan waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Akkuma asirratti argattan koornaa kanarratti sarara sadii argama. Sarara sadii kanarra kilik gochuudhaan akkuma asirratti argattan wantoota baay'eetu argama. Settingiiwwan Telegiraamaa baay'inaan kanaan dura isin barsiisee jira. Akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan, warroonni guruppii Telegiraamaa banachuu dandeessan, chaanaala Telegiraamaa illee banachuu dandeessan kanaan dura viidiyoon isin barsiisee jira. Telegiraamaa irratti settingiiwwan isin sirreeffachuu qabdan baay'een jiranii akka wanti Telegiraamaa garuu amma banannee jirra. Akka barbaadnetti nama barbaadda wajjin chat waliif gochuu waliif barreessuu akka barbaadan itti fayyadamuu ni dandeessanii. Akkaawuntii Telegiraamaa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Ani mo'edha chaanala kan koo Soofuma Raapirraa. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanalii kanaaf haala taatan immoo subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabadhaa. Yeroo biraa barnoota biraatiif walitti deebina. Horaa bulaa.